Tole baga nagaan dhuftan gara raadiyoo afaan Oromoo as magaalaa Malbarni keessaa darbu raadiyoo Sreetir Birzadira jechuudha. Keessummoota keenya aadde Falmattuu Guulaa fi akkasumas obbo Abdataa Homaa nagaan dhuftan isiniin jedha maqaa dhaggeeffattootaatiin. Tole gara raadiyoo keenya maaliif ture kan dhuftan? Baga nagaa taatan sinis. Duraan dursee Trippized sagantaa afaan Oromoo magaalaa Meelboorn keessarraa darbu warreen qindeessanii qopheessanii gaggeessaa turtanii fi itti jirtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u akkasumattis ilmaan Oromoo mara warreen sagantaa tana hordofaa jirtan nageenya keenya qilleensaan haa isin ga'u jennaa arraan tana wanni asitti dhufuu dandeenye akkuma beekamutti uummanni Oromoo biyya isaa keessatti Oromoo ta'uu qofaan ajjeefamaa, hidhamaa, reebamaa, saamamaa qe'ee isaarraa ari'amaati jira. Biyya Oromoo Oromiyaa lammii biyya alaatiif gurguramaa jirti. Bishaanii fi laggeen Oromoo summaawaa jiran. Yeroo ammaan tanaa jiruu hamtuu darara hamaatu ilmaan Oromoorra gahaa jira. Ilmaan Oromoo kana dadhabees baqatee biyya ollaa Somaalilaand keessatti, Puntland keessatti reefki isaanii waraabeessaaf darbamaa jira. Kanarraa hafe bishaan bahara keessatti dooniin cabxeenii kalluunni liqimsu. Dooniirraa darbamee bahara keessatti dhabamate. Kanarraa Rabbi baasees baqatee gammoojjii biyya Arabaa keessatti hashawaa keessatti akka dhadhaatti baqee hafee du'a isaallee namni himu dhabame. Kanarraa gartee Rabbi baasee biyya Arabaa seene. Kan Arabni akka fedhetti gabroonfatee akka fedhe godhaa jiru. Kanarraa darbe poolisiin biyya Arabaa hiitee mana hidhaa keessatti akka fedhan akka gartee ilma namaarratti hin goone arraan tana ilmaan Oromoo irra gahaa jira. Karaa biraatiin mooraa baqataa keessatti UN duratti biyya sanaa keessatti waan ummata Oromoo irra gahee gurraa qabdan waan addunyaa tanarratti ilma Oromoo irratti hin geenye ilmaan Oromoo daa'imman Oromoo xixiqqaadhaatu reebamaa jira yaa Oromoo tun gartee qihamaadha ka'aa lafaa ja'aniiti karaa kanaan gartee qeerroon bilisummaa Oromoo barattoonni ilmaan Oromoo arraan tana diina jalatti sodaata kaammalatti falmachaa jiran. Yeroo arraan tanaa gartee kan nuti nyaanne itti dhuunu hin jiru. Tanaafuu ilmaan Oromoo bikka jirtanitti dhiiraa dhalaa osoo hin jenne amantii fi kutaan osoo hin jenne qeerroo bilisummaa Oromoo tana akka gargaartaniif akka dirmattaniif arraan tana gartee wanni as dhufneef silaahuu dhumicha wanni gartee Oromoo irraa hafee hin jiru. Qacallisees kadheessees kabaqatees numa du'a lubbuu tana dhalattee du'a hin oolle wannin fiigaa oolaniif hin jirtu dhumneetuma har tokkotti haa baanu yaa Oromoo dirmadhaa ilmaan Oromootiif isiniin jenna. Tanaaf as dhufne gaa kanarraa hafe obbo Tole obbo Abdataa isin maal nu ibsitani gara raadiyoo kana kanas dhuftaniif? Galatoo akkuma obboleettiin keenya ibsite rakkooleen uummata Oromoo irra jiru kun keessattuu waggaa 20 kana keessatti balaalee gurguddoodha. Waan kana uummanni Oromoo maraa'uu gurraa qaba jennee abdanna namni kana quban qabaanne hin jiru jedhee tanan yaada. Haa ta'u garuu dararama sanaa fi rakkinoota sana yookaan immoo biyya ofii irratti garboomee jiraachuu sana ofirraa lolachuudhaaf qeerroon Oromoo of ijaaree haala qindaa'aadhaan diina isaatiin falmaati jira. Biyya isaa dhuunfachuuf tattaaffii guddaa godhuutu jira. Kanaaf kan as dhufneef inni guddaan har'aa tokkoffaa nuti warri asitti dhiyaanne kun yookaan immoo gurmuun tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti yookaan Awustiraaliyaa keessatti qindaa'ee haala qindaa'aadhaan ijaaramee akka inni jiru uummata Oromootiif gurraan ga'uudhaaf. Lammaffaan immoo dhaamsa qeerroon dhaammateetu jira uummata Oromootiif biyya jiran hundattiyyuu dhaamsa qeerroon bilisummaa Oromoo dhaammate kana uummata Oromoo dhageessisuudhaaf
inni sadaffaan akeekni sadaffaan dhufneef uummanni Oromoo dhaamsa yookaan waamicha qeerroon godhe kanaaf ammam of qopheesseet akkamittiin kana dhaggeeffatee deebisuudhaaf jira waan jedhu kana uummata Oromoos gurrasaa buusuu fi waan jedhu siraas dhaga'uudha. Kanaaf as dhufne har'a. Tole waan dhuftaniif nu ibsitanii jirtanii haa ta'uti isin maali jechuun qeerroodha moo yookaanis gaheen keessan maali kana keessatti? Lakkii nuti qeerroo miti tumsa qeerroo bilisummaati warra gartee isaan gargaaru karaa isaan barbaadanii qabeenyaanis ta'u bikka barbaachisaatti mooraa adda addaatti iyyannaa isaanii dabarsuuf sagalee isaanii tadhukatte ol kaasnee ummata Oromootii wajjin lallabuu fi waan isaan irra jiranis ummata Oromootiif ibsu waan ummanni Oromoo jirus isaaniif ibsuudha. Akka adde falmattu akeekni qeerroo Oromiyaa gabaabaatti garaa keessan maali? Ajjeechaa, saamicha, hidhamuu, lafti Oromoo gurguramuu, rakkoo Oromoo irra ga'e hunda kun akka irraa dhaabbatu. Karaa biraatiinis biyyi Oromoo ta Oromoo akka taatu. Ummanni Oromoo biyya isaa irratti akka abboomu haga Oromiyaan walaba taatutti jechuudha. Tole obbo Abdata karaa keessan. Anis waan magabaabduutti dabala. Akeekni qeerroo bilisummaa Oromoo dhiibbaa fi miidhaan biyya isaa irratti sarara gahaa jiru ajjeechaa dararamni saamichi qabeenya isaatii mirguma namummaa isaatiiyyuu kun hunduuyyuu rakkinoonni biyya keessa jirtu sun isa kakaaseetu sana keessaa biyya isaa irratti dararamuun qabu rakkachuu hin qabu dhiphachuu hin qabu biyya isaati kanaaf sana ofirraa falmatee humna diinaa sana ofirraa fottoksee abbaa biyyummaa isaa dhuunfachuu biyya isaa keessatti nagaan jiraachuu ollaa fi namoota biraa faanillee akkuma aadaa isaatiitti nagaadhaan waliin jiraachuu kana barbaada. Garuu kana bira darbee sun akka namummaatti otoo hin ilaalamin warra bulchaa jiru kana fuulduratti miidhaalee karaa mana barumsaa irratti dhiibbaan irratti godhamu qeessaa irraa fottoksuun lageen inni qabu babbareedaa sana summeessuun gaarota gurguddoo bosona gurguddoo kana homaa hadooddii tokko malee jalaa uummata Oromoo jalaa barbadeessu gubuun waan akkasii kun hunduyyuu isa hadoochee yookaan immoo ani taa'ee amma biyyi koo akkas ta'utti laalu jedhee dargaggoon kun of qindeessee ka'e kanaaf wantoota akkasii kana uummata Oromoo marammoo haala qindaa'aadhaan qeerroon sochoosee dammaqsee harka tokko ta'ee irree tokko ta'ee diina isaa kan ofirraa dha'u biyya isaa kan dhuunfatu kanaaf of qindeessee ka'e jechuudha keenyaa gabaabaatti. Tole uummata Oromoo biyya keessa jirus ta'e biyya alaa jirurraa maal eegdu akka tumstoota qeerrootti? Wanni nuti irraa eeggannu akka gargaaran jaaramanii akka gargaaran akkuma reefu jedhetti sagalee isaanii tadhukatte tanaa ol kaasanii akka dhageessisan akka cinaa dhaabbatan biyyi isaanii akka nagee taatu akka uummanni isaanii nageeyaan bobba'ee galu akka namaatti akka jiraataniif nuyi warri gartee baqannee biyya ambaa tana keessa jirru dirqama Oromummaan nurra jira gargaaruuf tanaaf dargaggoota Oromootis ta'e shamarran Oromoo haawwan Oromoo walumaa galattuu ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kun akka maddii dhaabbatan akka gargaaran. Dhugumatti ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kun hedduun isaan baay'ee jiru kun biyya itti dhalatee handhuura isaatti awwaalamte irra jiraatee biyya isaa misoomsee biyya isaa keessatti akka aadaa isaatti jiraachuutuma barbaadu rakkoon isarra ga'e biyya irraa baase hedduu isaa. Kun immoo taa'ee ammas warra hafan sanarra obboloota isaa yookaan ilmaan Oromoo biyyatti hafan sanarra waan ga'uuf eeguurra haala qindaawaa tokkoon of qindeessee waan barbaadamu tokko akka inni qeerroo faana dhaabate tumsa godhuuf biyya Oromoo kana amma yoo laalle hedduun isaa uummanni Oromoo mana hidhaatti jira
dargaggoonni mana hidhaati jiru hidhamanii immoo achitti reebamanii gaaffii malee bakka itti hidhamanillee toon beekamiin hedduu rakkinoonni gurguddoon uummata Oromoo irra jiru. Kanaaf tumsa barbaachisu uummanni Oromoo ala jiran kun tokkoffaan akka warra Human Rights Watch bifoota mirga dhala namaatiif warra falman kana hundattiyyuu iyyachuu fi dabarsuu fi faana dhaabachuu rakkina isaa dhaga'uu gammachuu isaa dhaga'uu kana kan godhuu qabuuf uummata Oromoo naannoo kana jiru keessattuu Awustiraaliyaa keessa jiru kanaaf ibsa nuyi goonu kanaaf. Walumaa gala dhaamsa dhaggeeffattootaaf qabdan yoo jiraate. Dhaamsi qabnu dhaggeeffattootaaf Awustiraaliyaa qofatu hin taane warri sagalee reediyoo kanaa dhaggeeffatu hundi uummanni Oromoo bakka jiru hundattuu yaa uummata Oromoo gamtaa malee wanti tokko ittiin ta'uu hin dandeessu gamtaa malee biyya keenya argachuu hin dandeenyu gamtaa qabaannee warra socho'u kana faana dhaabannee akka dandeettii keenyaatti inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin inni dandeettii qabu dandeettii isaatiin waan dandeenya hundaan uummata Oromoo faana qalbii tokkoo fi irree tokko taanee faana dhaabannee warra socho'aa jiru kana gargaaruu danda'uun akka nurra jiru dhaamsa dabarsinaa fi kan tarii quban qabne yoo jiraate rakkooleen uummata Oromoo irra gahaa jiru kun wanta tokkoon otoon tuqeen biran darbuu kan hin barbaanne tokkotu jira. Nama wayiitu na hima ijoollee xixinnoo ijoollee lamatu biyya keessatti bakka dur ona isaanii mana isaaniitti dhaqanii bakka fagoo deemanii dhaqanii iddoo sanatti naasaan taphatan argee gaafannaan ijoolleen sun maal gootu asii jennaan hin taphanna naan jedhaniidha. Maaliif manni keessanoo fagoodha achitti hin taphattan jennaan lakkii manni keenya iddoo kana ture kuni qe'ee keenya duriitii asirraa nu kaasaniitu manni fooqii guddaan kun asirratti ijaarame kunoo irra jira garuu iddoo kana immoo kan dhufnuu fi handhuura keenyatti iddoo kanatti awwaalame iddoo kanatti nutti irra bareeda jedhan ijoolleen xixinnoon umurii isaanii waggaa 10 gadiiti jedhee namni wayii yaada gaddisiisaa kana natti. Kanaafuu ilmaan Oromoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aati jiru. Qabeenyi isaaniillee barbadaati jira qabeenyi lafa keessaa riisoorsiin gurguddoon haalli fayyaallee yoo ilaalle amma summii adda addaa bishaanitti naqanii horiinii fi namoonni iyyuu summii adda addaatiin summaa'aati jiru. Kana hundaa'uu uummanni Oromoo ofirratti dhiisee taa'uu hin qabu. Waggoota 20 quba walitti qaba ofii wal komachaa isa tokko komachaa jira tureera uummanni Oromoo amma garuu yeroon kun yeroo itti inni dhaabate gamtaaf humna tokkoon ka'ee diina isaatiin falmuu danda'u waan ta'eef uummanni Oromoo kana dhaga'u hundumtuu bakka jiru sochii isarraa eegamu tokko karaa danda'u hundumaan waan godhuu danda'u tokko akka inni godhu dhaamsa dhaamnaaf. Galatooma adde falmattuun walaloo itti aanu kanaan dhaamsa dabarsiti. Oromiyaan biyya abbaa kiyyaa osoo nuti jirru diinnis nyaata. Biyyaaf Oromiyaa badhaatu gootoomina onnee elamoo qilxuu heddummina 1,40,000 oli teenyatuun anna dhibdee maali dinnee didaa gabrummaa yaa dargaggoota ilmaan Oromoo mara eentu gabroomee callisee usee taa'a haate qeerroon bilisummaa walitti hasaastee wal yaamtee waliin marihatte Oromiyaa guutuu keessatti wal jaartee Oromiyaa wala boomsuuf kakattee lafaa kaate hamilee fi murannoon gargaaruuf lafaa kaane nuutis tumsi qeerroo bilisummaa.